Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan holmaa sharafaa karaa ethio blak maarkeetii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabadee dhufeen jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aarree karaa ethio blak maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa qabadee dhufeen jira jechuudha. Baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadee dhufee jechuudha. Karaa ethio blak maarkeetiin immoo akkuma beekamu biyyoota 20 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskraayibii share laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo taatanii sheeriif laayikii hin dagatinaa isiniin jedha. Isinii tolee sheerii godhaa isiniin jedha. Goddenyota keessan obboloota keessan kan birootii fi sheerii godhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu karaa ethio blak maarkeetiin guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Birrii chaayinaatu dabalee malee birriin chaayinaa saantiba wayii dabaleetu jira jechuudha. Kanarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru. Karaa ethio blak maarkeetiin guyyaa har'aa qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa kaleessa immoo baankii qabadheen hundee guyyaa kaleessa baankiin biyya keenyatti cufaadha waan ta'eef karaa ethio blak maarkeetiin qofaan qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankiitti dabalee qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii Hawaashii jechuudha. Baankii Hawaashiin biyyoota 5 jechuudha. Karaa ethio blak maarkeetiin immoo akkuma jedhe biyyoota 20 jechuudha. Egaa sarfumatti karaa ethio blak maarkeetiin guyyaa har'aa akkuma dubbadhee jechaadha qannasee jira. Birrii chaayinaa qofatu saantiba wayii dabale malee kanarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha guyyaa har'aa jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, koronaa, Swiss firankii, Turkii liiree fi salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota muraasa maqaadhee jechuudha hamma jechaadha. Egaa karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe biyyoota 5 jechaadha. Akkuma beekamu karaa baankiitiin biyyoota 5 yookaan biyyoota 6 qabadee dhufaa jechuudha. Birrii biyya Kuweetitti dabalee yookaan dinaara biyya Kuweetitti dabalee guyyaa har'aa kan Kuweetii qabadee dhufee jechuudha. Biyyoota 5 qofanii qabadee dhufee jechaadha. Kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha karaa baankii Hawaashinii jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa har'aa karaa ethio blak maarkeetiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 61 jechuudha. Qannaseetu jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin qannaseetu jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii Hawaashiin birrii 100 birrii 59 fi saantiba 08. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak maarkeetiin birrii 100 birrii 29 fi saantiba 16. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak maarkeetiin birrii 100 birrii 26 fi saantiba 81. Hoomarri haalli karaa ethio blak maarkeetiin birrii 400 fi birrii 74 fi saantiba 90. Kan itti Duubaay dirhaamiin karaa ethio blak maarkeetiin birrii 49 fi saantiba 72 jechuudha. Birriin Duubaay irree saantiba wayii qannaseetu jira jechaadha guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankii Hawaashiin birrii 44 fi saantiba 30. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio blak maarkeetiin birrii 48 fi saantiba 58 jechaadha. Karaa ethio blak maarkeetiin birrii Saawudii tokko jechaadha. Akkasuma immoo birrii Saawudii karaa baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 36. Kuweet dinaarri karaa ethio blak maarkeetiin birrii 500 birrii 89 fi saantiba 58. Baareen dinaarri karaa ethio blak maarkeetiin birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 10. Kan itti aanu Joordaan dinaarri karaa ethio blak maarkeetiin birrii 200 birrii 57 fi saantiba 59. Chaayinaa yowaaniin karaa ethio blak maarkeetiin birrii 26 fi saantiba 94. Birriin chaayinaa guyyaa irraa akkuma jedhe dabaleetu jira jechuudha. Guyyaa kaleessa saantiba 80 wayii ture. Guyyaa irraa dabaleetu jira jechuudha. Birriin chaayinaa qofatu dabalee jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa karaa ethio blak maarkeetiin jechaadha. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa ethio blak maarkeetiin birrii 200 birrii 44 fi saantiba 61. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii Hawaashiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba
89 jechuudha. Paawundi sterlingiin karaa baankii Awaashiin birrii 200 birrii 10 saantiba 89 jechuudha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 88 jechuudha. Karaa Ethio blak maarkeettiin immoo karaa baankii Awaashiin immoo jechuudha. Yuuroon birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 87 jechuudha. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 18 fi saantiba 93. Iswiis firaankiin karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 49. Turkii liireen karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 88. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan birrii Ijipti karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 63. Israa'el shekeliin karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 60 fi saantiba 34. Yemen rihaalli karaa Ethio blak maarkeettii 0 saantiba 77. Hindi ruupeen karaa Ethio blak maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 90. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen karaa Ethio blak maarkeettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Ethio blak maarkeettiin akkuma dura dubbadhee qannasanii jiru jechuudha. Guyyaarraa biyyoonni naannoo biyyoonni 19 qannasanii jiru. Akkuma jedhe birrii chaayinaa qofatu dabalee jechuudha. Guyyaarraa birriin chaayinaa naannoo saantiba 7-8 akkas dabaleetu jira jechuudha. Kanarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu qannasaniitu jiru jechaadha. Egaa kan biraammoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa jirtan immoo diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Kan fudhatanii doolaariidha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen illee akkasuma jechuudha. Birriin biyya Beerut yookaan birriin biyya Libneen paawundii jedhama jechuudha. Inni xiqqaasaa immoo shakkiisaa immoo aalfaas hin jedhama jechuudha. Bakka bakkatti aalfaa hin jedhu. Irra caala garuu maqaan waliigalaasaa jechaadha. Paawundiidha jechuudha. Aalfaan isa shakii biyya keenyatti zirzirii isaa jechuudha. Zirzirii isaa aalfaa jedhama jechuudha. Garuu akka waliigala nuti birrii kan jennu sana isaan immoo paawundii jedhama jechuudha maqaan birrii sanii. Kanaaf isinillee paawundii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Asirratti doolaariin hedduutu jiru akkuma dinaarri hedduun jiran paawundiin illee hedduutu jiru akkasuma jechuudha. Kanarratti doolaariin irra hedduutu jiru jechuudha. Akkuma dura dubbadhee fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanan jira jechuudha. Isaan kana keessa kan fudhatan maqaa isaanii illee hedduutu jiru. Isaan kana keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan keessattuu warroonni mana madaamii jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan reeggattu yookaan asaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Ethio blak maarkeettiin guyyaarraa argattanii birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 61 reeggattu yookaan asaabbatu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarra karaa Ethio blak maarkeettiin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Immoo karaa baankiitiin yoo argattan akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii Hawaashii jechaadha. Guyyaarra akkuma jedhe baankii Hawaashiin qabadee dhufe baankonni garaagaraa asirratti guyyaa hunda uunan dubbadha jechuudha. Baankonni garaagaraa ani immoo guyyaarra baankii Hawaashii jechuudha. Borummoo baankii birootiin qabadee dhufa jechuudha. Egaa salphumatti karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Ameerikaa doolaariin guyyaarra birrii 100 birrii 59 fi saantiba 08 jechaadha. Kanaan irra eeggatu yookaan asaabbatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.